wanti waaqayyoo waldaan keessatti naaf godhe waan guddaadha. Ani dhibee yeroo dheeraa dhibee naannoo waggaa afurii kan ture kan dhukkubsadhe. Waggaa afurii as dhibee waggaa sadii kan itti ciise. Harki koo kun baay'ee dhukkubsadhe ture. Akkuma koo kanarraan darbee mataan koo kun illee baay'ee nama daa'ina dhibame nafti koo kun. Ani nama taa'uu hin dandeenye, nama ciisuu hin dandeenye, nama uffachuu hin dandeenye ture, nama nyaachuu hin dandeenye ture. Dhibee kanaan waggaa dheeraan dhiphadhee namni hundinuu kan beeku as keessaa namoonni na wallaalan jiru jedhee yaadu. Waldoota hedduu irratti nan deemu naaf kadhatama ture. Manni yaalan deemnes hin jiru. Dhibeen kun maal dhibee itti dhukkufattee waggaa ammana waggaa 40 dhibee itti dhukkufatte kun dhibee maal akka ta'e mee ibsi. Ani dhibeen kun yeroo namni qabame harka kana na nyaata ture. Harka kana keessa baay'ee na nyaata. Harka kanaan ol diriirfadhee sochoosuu hin danda'u. Yoon seertii keenya akka kana akkasitti qabadhee naawwadhaa. Gaafa namni harka isaa kana cibacibatee faarfatu yoon harki koo kun deebi'ee ol jedhee yaa'ee beeku ani dhibee kanan ture. Garuu yeroo mana yaalaa deemu dhibee kana naan jedhan ture. Asirraan dhibeen kun harki kun citee dhiiguu jalqabe. Gaafa dhiiguu mana yaalaa hospitaala Maariyaamiin deeme. Akka jedhamu baay'ee dhiiguu jalqabe jechuudha. Asirraan citee harki kun dhiiguu jalqabe. Isa booda qoricha dibatamu naaf ajajanii qoricha kana dibadhu hin fayyita naan jedhan. Qoricha kana yeroo dibadhu guyyaa sanaaf hin fayyi. Garuu guyyaa qorichi sun hin jirre harki kun dhiiguu jalqaba. Isa booda harka kana bishaan irratti miica dhiiga kana ittisuu hin danda'u dhaabbatu. Harki kun madaa mana yaalaa deebi'ee naqaa qorichuma naaf ajajan qoricha malee jiraachuu hin dandeenye. Qorichuma sanaan tuman deemu harki kun nyaatame bakka homaa qabachuutu hin dadhabee hojii koos gadhiisee manatti hin galee nan ciise. Harka kana mana kadhataas qoricha aadaanis gara sabala Arseemaallee deemee amma namoonni hedduun natti wal jijjiiranii hagan waaqessuma dhiiseellee gara amantaa sanatti jireen fayyinaan darbutu waan hedduu ture. Qorichi baay'ee waan tolfaata ta'e kana keessa nyaataa waan dhufeefi. Harka kana ergaa nyaate harki kun dhumeetu akkanatti iddoo kanatti ol dhufeera harki kun dhumee isa booda gara harka kanaatti na darbe. Baltuma namaa 11 harka mirgaa kana gomaan qabaadhuun ture. Ani daa'ima koo hoosifachuu hin danda'u. Yoo namni jiraate harma kan kennamuufi isa booda gara Naqamteen waldaa araaraa geessaa jedhanii namoonni amma isaaniif danda'ame baajata qabnu turre namni hundinuu qixa isaanii gargaarutti mana bira dhaabbatu turani. Utuu gara waldaa an dhaqine jechuudha fuula dura waldaa kam utuu dhaqine mana qorichaa kam kaffaa deemtee eessa deemtee dadhabdeeti? Ani asii hospitaala Maariyaam yeroo hundaa'uun deeman ture. Kilinika dhuunfaa immoo asii naannoo Mannaariyaa kilinikii tokko achitti nageessaniiru darbee alartii hospitaalis deemeera. Mana yaalaa achitti hin fayyiti. Dokteeronni biyya alaa irraa kan dhufanii gogaa kana dhibee isaa baruu hin danda'u alarjikiidha naan jedhan deebi'anii dhumarra. Gaafa natti deemu dhibee kanatti hin fayyitanitti deddeebitee ji'a lamaan ilaalamtee qoricha fudhatta haga jiraachuu dandeessu naan jedhan. Ishi jedheetu nan deddeebi'ee qoricha sana fudhachuu hin dandeenya. Qoricha sana walitti qabamee kan naaf kennamu birriin isaa hedduudha. Sana yoo ani namaan kanan deemu. Isaan maal siin jedhamoonni araatti kun gaafa si ilaalanii harka kee kana ulfaataa ta'uu isaa gaafa arganii maal siin jedhan isaan? Isaan qorichuma waan jiraatta bakka deddeebitee qorichuma fudhatta malee qorichi sirraa hin dhaabbatanaan hin jedhu. Harki kee kun maal ta'a siin jedhan? Akkanumatti bakka dhibee kan dhanna keessaa uumamaan ka'uudha naan jedhan. Ani immoo uumamaan hin qabu. Zarii keessa fa'aa hin jira naan jedhan hin qabu. Ani zarii koo keessattis namni hin qabu. Kanaafuu hin fayyu siin jedhan. Harka kee soorratti buusaa gooftaa ebbisaa. Ilillee guddaadhaan jedhaa gooftaa ebbisaa. Namni hin danda'amudha waaqayyo immoo hin danda'a. Ameen. Hin danda'amutti araatti gaafa rattee nadda keessaa alerjikiidha waan ta'eef hin fayyu furmaata hin qabdu qoricha kanaan jiraatta yookaan achi citamee marraa bada malee fayyuu hin danda'u jedhanii Yesuus Kiristoos garuu fayyisee dhaaba. Harka kee soorratti buusaa gooftaa ebbisaa. Kanaaf maal fa'aa gochaa turte akkam sitti dhukkuba kun akkam sitti ulfaachaa ture?
Ani bakka argii dhibeen kun natti ulfaate homaa tokko yoo socho'uu hin danda'amu ture. Nafti koo martiin humna dhume manatti hin gadi. Namaan kan hin gadi bahu namaan hin ulgala. Yeroo dhumaa bakka maatiin koos abdii isaanii kutatanii namoonni bakka asitti dura gara biyyaa geessaa yeroo jedhanii namni bira taa'uu hin danda'u waan ta'eef akkamittiin geessina namni na ajeeffata. Churchii yoo deeme maatii koo nala namni irraa siqata. Harka koo ilaalee namni ana dura taa'uu hin danda'u. Harki koo kun bakka kan isin irra ilaaltan kana miti. Isin irra fayyaa keessanii ilaalan sitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Baay'ee kan kolfan illee hin jiru. Baay'ee kan gaddan hin jiru. Aan akkas hin jedhu. Yoo nun fayyi. Dhagaa baay'ee mana keenya kan jedhu. Dhufee iddoo aarsaa galan akkanatti nan dhaabadhan jennaan. Mee abbaa warraa kee irraa waan jiru dhageenyaa ati kottu. Mee akkam ture dhukkubi kun akkamitti yeroo isheen mana qorichaa alaatti geessaa turte gogaan kun hin fayyutti jedhanii ati maal akkamitti ilaalaa turte? Ani yeroo sana baay'een iyyuu abdii koo kutadhe dhibeen kun uumamaan si keessa jira waan ittiin jedhaniif hin fayyitu deddeebitee qoricha fudhattaa ittiin jedhanii ture yeroo sana. Ani immoo deebisee geessuudhaaf haalli tokko illee na qunnamee ture. Isarraan kan ka'e deebi'ee sin geessine bakka waaqayyo danda'aadha jedhee manniise ofii kooti deebitee isheen isaa achi deebite iyyuu dhibeen kun itti hammaate baay'ee isa duraa caalaa iyyuu itti hammaate qorichi sun dhumeenna. Qorichi kun deebisee iyyuu itti hammeesse jechuudha. Achiin booda bakka na waan godhus wallaaleen isa dhumaa immoo cherchii irra deemnee isheen ciiftii ofii keenya kadhachiisuuf itti kan. Obboleettiin ishee tokko hin jirti addana ishee ittiin kadhachiisuuf itti kan. Asiin booda bakka dhibeen kun itti jabaataa dhufe sireerraa ka'uu dadhabde. Sireerraa ka'uu dadhabde harki kun guutummaa isaa harka mirgaas qabatee harka bitaas qabatee dhanna ishee kanarra faca'ee bakka iddoon hin jirre tokkollee hin jiru jechuudha. Dhanna ishee guutummaa ol ga'ee jechuudha. Achiin booda bakka kun fayyitiisii jedhee abdiin qabu jedhee abdii koos kutadhee waan hin godhu sollaale namoonni tokko ati maa hojii rakkataa dhiiftee hin baddu maaltu si rakkise. Bakka isheen fayyitu waan ta'eef abdii waan hin qabnee fi hiikiitii kan biraa fuudhee masi jedhutti gaara. Akkas naan jedha. Jennaan immoo lakki ani yeroo fayyaa isheetii jaalladhe yeroo fayyaa isheetii wajjin jiraadhe. Wow akka isa hojii gosa nama gooftaa eebbisaa jedha eebbisaa. Eebbisaa waaqayyoo yeroo fayyaa ishee jaalladhee yeroo dhukkubfattuu ishee hin jibbu kanaaf rakkin ishee rakkina gootu waan ta'eef hirmaachuu qaba jedha eebbisaa mee waaqayyoon. Achirraan booda akkasiin jedhee bakka deemee mana sagantaa garaagaraa irratti ofii kootiis obboleettiin ishees akka waan harka ishee taanee harka keenya akka ittiin tajaajiltoota dura qabne kadhachiisaa fi turre tajaajiltoonni sin kadhatu achiin booda dhumarrayyuu isheen sagantaa tokko deemteetu harka ishee kana ilaalaniitu harki kee kun akka sitti cituuf ture sitti daggamame qorichaan sitti daggamamee jira harki kee kun akka sitti cituuf ture waaqayyo si fayyisaa waaqayyo gidduu galaa hin fayyitaatiin jedhanii turani waggaa amma kana garuu isa akkas jedhame iyyuu isheen dhukkubfattee harki kun guutummaan dhanni ishee kun bakka amma isheetti beetii taa'uu dadhabduutti illee geesse jechuudha. Amma isheetti beetii taa'uu dadhabduutti geesse uffata ofii isheetti dandeessee uffattu biddeena illee natu afaan ka'a biddeena illee dandeessee qabattee nyaattu bakka kanatti rakkataa turte. Achiin booda ituma kanaan jennutuma deemnu cherchiin kun dhufnee asitti bakka lafa kana deemee fuula dura yaa alaatti deemtanii iddoo garaagaraa deemtanii kadhachuudha isheen immoo dadhabaa deemteetti ati immoo amma hiiktutti gaa'ela kee hiikisiin jedhe ati garuu gaa'ela koo hin hiiku rakkin ishee irratti namoota waliin jiraachaa turte mudannoo maal isin mudate amma kana deemaa turtan kanatti mee mudannoo isin mudate akka dubbachaa turteetti mudannoo guddaan isin mudatee gara biyya iddoo biraa gaafa dhaqxanii balaan biraa akkas mudateedha mee kana akkamittiin ibsitu sin mee isheetti. Akkuma beekamu ani sagantaa dhaqamteen waldaa araaraa deemeera. Iddoo sanas gaafa deeminaaf kadhatameera. Akkuma nama tokko toora kadhataarras galee kadhachiifadhee tan nan baay'achi.
iddoo sanaatu deebinee galaa jirru namoonni balaan konkolaataa isin mudatullee hin jira waaqayyo isin oolcha jedhee raajii masaratti nuuf kadhatee ture. Achii gaafa baanutuma deemnu geedootti konkolaataan walitti bu'ee konkolaataan keessa jiru kana fudhatee daandiirraa kaachisee baay'ee karaarraa kaatee raangadee wayirra mucucaateera konkolaataan kun. Ani qabachuu hin danda'u daa'ima kana hin qabatee jira anaan qaba waan ta'eef ani yeroo itti konkolaataa namoonni walirratti kufan namallee ofirraa ittisuu hin danda'u ture. Konkolaataan kun nu fudhattee cinaachaan hin kufee mastaatiin konkolaataa kanaa gar tokko caccabeera. Garuun keessaa lubbuun tokko hin miidhamne. Isinis waan ta'an Nus waamaa galateeffadhaa waaqayyo. karaa kanarratti mudannoon kun nu mudatee ture. Asittis immoo ani mudannoo hedduun dabarse kana keessatti dhibee kana baadhee maqaa hedduun baadheessi. Baay'een nama kan gaddus jira kan jechoota isatti dhagahame dubbatu hin jira. Baay'een nama na gargaaranis hin jiru baay'een kanan itti dhibee masana keessa taa'ee ittiin ciisee madaa'ee utuu na fudhatte gaariidha. Ba'aa kanarratti arba baachuu gorra kan jedhe baay'ee. Jiraachuudhaaf waan abdii kutatte. Ani abdii hin qabun ture. Warra abdii kutattan ganama kana Kiristoos jireenya maatii mana keessa dhufa. Iyyaatiin keessatti buusaa gooftaa eebbisaa. Fayyummaan dadhabnee fi achi dadhee kadhatamee dhufee isaatii dhukkuba keessa hima waan ta'eef kanarratti immoo balaan makiinaas si godhatee gaafa dhufte immoo namoonni akka gooftaa kana dhiiftuuf yaada sii kennaa turan dhiisi gooftaa kana iddoo biraa dhaqee waaqayyoon keessi fayyisuu hin dandeenye waan ta'eef waan siin jeenii fi ati murtoo maalii fudhatte kanarratti? Bakka ani waaqayyoon na fayyisaa inumaan fayyan jedha meerree waaqayyoon keessan kun yeroo nan cheerchii dhaqee galu ani nan dhukkubsadha. Harka koo yoo namni harki keessii fooyya'eera akka mataan keenaan jedhe yeroo sana madaan kun hin dabala. Ani dhaqaadhaan ni hooqaa yoo ni dhaqaa dhabee ilkaan koo kanaan hin hooqa. Dhiisii nyaatiniitii naan jiru. Lakki ani gudummaa hin barre yookiin sariin koo guddaa miti. Ba'aa waaqayyo na baachisee amma guyyaa waaqayyootti waan hin baadhu hin kaan immoo ati iyyoo lammaffaadha naan jiru. Iyyoo kiraatiin hooqee ati kaaniin of qottaa naan jiru. Ani garuu ilkaan kooti. Laastika peestaan of jala godheetan gogaa kana irratti gadi kukunchiseetiin ka'a. Ani deemee yoon fayyee waldoota deemeen ittiin dhugaa ba'a jenna waan ajaa'iba kana maaliif kaattee keessaa gatii naan jedhan. Baadhiitan peestaalatti kaa'een gogaadhaan koo qabadhiitan deeman ture. Garuu yoo fayyite akkasumatti nu dhugaa hin haata. Yoo duute immoo ajaa'iba kana si wajjiniin hawwaallaa naan jedhan. Kana baadhiitan deemaa ture. Galateeffadhu jedhu nama oolchu Kiristoosiin. Galateeffadhaa. Namoonni dhiisisiin jedhanii ati garuu hin dhiisu waaqayyo guyyaa tokko lafa isaa deemaan eeggachaa jiru. Sabada naa fidu bakka fidiitti nannaa hin naxxaa yoo fayyites gara amantii kee rakkoo hin qabu ittiin fayyuma kee duwwaa barbaanna. Asitti fayyuu waan dadhabdee dhageetta balaatiin fayyidoo biraatti dhaga fayyisiin jedhan. Ittiin fayyadanii manatti sabada fidanii itti naanaqu hin amanuu ture na fayyisa jedhee guyyaa tokko amantii irraa hin qabu. Wanti kan iminatas fidaniitu naa dibu turan. Ani garuu ittiin nan fayya jedhee guyyaa tokko amanee hin beeku. Maaliif hin jijjiirradhu amantii kun dhufanii maaliif hin geessitan amantii sana gara bata kiristaanaatti yookiin immoo gara musliimaatti maaliif hin geessitan achi qoricha ilaaltuun hin jira qoricha akka namaatiin godhatu hin jira waan ta'eef adda hin baadhi beeshee naan jiru. Anu sagalee dhaga'eera akkam fayyu nan fayya yoon du'es gara waaqayyoon naqa yoon ani fayyes ani bor waaqayyoo kun hojjedha hin naqun jedhaan nan geessitan. Bakka nuti isin kamaatiin koo abdii kutatanii yaa waaqayyo nu kaafadhu haati koo guyyaa tokko bakka nu gamne yeroo ishee biratti immoo daa'ima kanas duukaa fudhadhu ani danda'ee guddisuu jedhan haati koo dhaabatanii. Waaqa kan dhumaas na oolcheera waan ta'eef. Wani bakka yoon hin du'e daa'ima kana eenyutu guddisa waan jedhamu deemee kayyee kee guddifachuu hin danda'u dhalatee ji'a jaaffaa isaatti kanan inni haadhumaa gadhiise isaa fi Jajah bodoh karena mati kan ini gara-gara motornya sangat rumah darbe ani baka nampak yang ini gua atau baka dasa boleh tinggal aku ni. Nasi mana lagi? Ni kau tu ni ada akan tidak ada tu teshe. Asyik galan dua kayak kataku. Waaqayyo baroota keessaa bara jaalatamaa guyyaa irraa mukeen jira maqaan isaa eebbifamu dursa waaqayyoodha kana galateeffattan hin barbaada. Galateeffataa jiru waaqayyo.
obboleettii koo kana baay'ee dhukkuba ture. Keessattuu bara 2010 kaasee hanga bara 2013 gara xumuraatti rakkoomaa keessa turre. Amma ofii keenya qaccabnee namni hundumtuu namni nu argu, namni akka ishee argu, nafa ishee guutummaa namni argu gargaarsaaf nu bira dhaabatutti ture. Nu ofii keenya akka qalleeyyii waan taaneef qabeenya akka qabaannee mana yaalaa guddaa geeffannee gargaaruu waan hin dandeenyeef namoonni baay'ee nu gargaaraa turanii garuu immoo fayyuus hin dandeenye. Mana kadhataa garaagaraas geessineerraa bakka zinjanii bakka kadhateetti kadhatamu hundumaatti mana waayyoon deebiillee kadhataa jiru yoo ta'e waa'ee obboleettii kootii adaraa waaqayyoon naa kadhadhaan jira yoo tokkotti mana barumsaa yoo deemillee tan dubbadha inuma kadhatamaaf ture garuu yeroo sun yeroo waaqayyoo itti hojjetu hin turre osuma kanaan dhiphannu obboleettiin keenya kun masmara yeroo koronaa dhufe keessa baay'ee dhibeen kun itti hammaate harka ishee kanarra ture harki ishee kun guutummaan quncee kun guutummaan artifishaalii fakkaata malee qeensii irraa bubuuf kaataa gogaan kun irraa dhumate yoo akkana goote malee akkana jedheen diriiru yoo akkana goote diriirsite sarara kana waan hin qabneef hin tatarsaa isaan booda akkanumatti ta'a kana duwwaas miti akka ishee nafa ishee kana guutummaan madeessuu jalqabe taa'uu dandeessu ta'a ishee kanarras baay'ee tortore mataan ishee kun immoo duraan asirra madaa'e asirraan isa madaa'e madaan sun keessuma seenaa deeme rifeensi ishee kun irraa harca'uu jalqabe. Daaraa ta'ee bakka hirmaa dhangala'achi gadi utuma rifeensi kun irraa bubuqqaa deeme isaan booda waa goonu bal'aallee abbaa manaa ishee kanaa wajjinii mataa ishee kana irraa murmurratee irraa murmurree haguuggiitti haguuggattee deemti. Harka kanatti immoo isa baay'ee dhukkube sanatti gwaantii goonaa waldaa yoo deeme yoo nu bukkee teenya malee namni harka ishee qabu gibbii isaanitti galan keessaallee namni aduu ayyaanaa jira mana keenya dhufee buna dhuguun barbaadu yoo mana sana jiraate qofa malee namni bakka hin sodaate. Waan daddarbu fakkaatee ziriidhaan waan qabnutti fakkaatee jechuudha. Nu garuu ziriidhaan kan hin qabnu isheen lafa dhiyoodha dhibee kana kan ishee qabamte jechuudha. Garuu utuma jedhanii bara 2010 bara 2003 kana jechuudha. Waaqeffannaa kun lafa kanarratti dhaabbatee naannoo gaafa sana iddoo kana jiru ture. Lafa kanarraa dhufanii isaan booda raajiin faana nu waaqayyo nuuf kenne raajiin kan ittiin jedhanii naa kadhatanii jette isheen anas hin jiru ture. Utuma gara labanii keenyaan jedhanii ati balaa isheen akka isheen dhiphina ishee gara duubaa kanatti beektaa gabaabsine garuu mee isheedhaaf waldaa kana dhageenye maal ishee akka ishee ta'e ishee mana dhageenyu ture ishee mana dhageenye maaltu ishee ta'e gara waldaa kana eega dhufte. Gara waldaa kana yeroo dhufe guyyaa yuudii naannoo sa'aatii 11dha paastariin as dhaabbatanii wangeela barsiisaa jiru. Ji'a bara 2013 ji'a 10ffaa gaafa 5dha kan hin dhufe basmana kanarra namni hin taa'u ture. Namni guunne waldaan reefu addisiidha. Iddoo kanarra kan namoonni jiran achi taa'ee dhufee tan isa fudhadhee mucaan kunis hin jirti. Egaa wayii faanatti iddoo sanan taa'an ture. Turtii daqiiqaa 10 booda ati ka'ii naan jedhan iddoo sanan taa'a. Nan ka'e sirumaa waldaan kun gaafa masqaliin dhaabbatu sirran darban ture. Cheerchii addisiidha asitti dhaabatee jedhe. Ani cheerchii amaariffas ta'u oromiifas ta'u cheerchii matee kammoo daamaa keessaa iddoon hin jiru. Ani fayyuun barbaada waan ta'eef dhaabadheen taappellaa ilaalee irratti wanti hojjetamee jira manni keessi kun sirratee achi dhaabadha. Ijoollonni ala sana taa'u ifaanis hin jira kan inni achi keessaa beeku yeroo sana addunyaadha. Achi gama dhaabadheen as ilaalan ture. Ifaan kun hin jalqabamne ganaa jalqaba gaafa jalqabu hin beeksifna naan jedha asii achi. Innaan hin dhiisee jira ba'een kun asii naannee waldaa addanama kana Yesuus beetel kana dhaqee waaqeffadhee nan galee guyyoota sana torbee sanaan amman guyyaan jalqabe hin dhufne. Guyyaa gaafa 5 ji'a 10ffaa dhufee achi taa'e ati ka'ii naan jedhee paasteriin har'a waldaa kanatti nan fayyaa deeman dhufe ani nama fayya bakka yoo man galee fayyee mangalaa murteeffadhe maal Agarsiifatti kuusaa gooftaa eebbisaa. Namni amantii dhuftee hojii akka irra fayyadanii galtu ameen. Asii bakka waldaan nan hin jiru waldaan hin as duwwaa waan ta'e as yoon ol galee ani numan fayya. Waldaan tokko dhaabateera achi naqachitti nan fayyaan jedhaan isheedhaaf dawwalee. Bishooftuun si geessannan damee waldaa bishooftuurraa asitti dhaabatee nan argee taappellaa isaa dhiisee achi nan geessitu an hojjumatti nan fayyaan jedheeni nan dhufe. Qaddoon fayyina koo asuma itti murteeffatte. Woo galateeffadhaa waaqayyoon.
jiranii nan kennaa wadde achi ani balbala kee duratti dunkaana gaddaan ilaala naan jedhanii innaan dhaabadhe man ilaale maal yorichis yoran keessa waan haalaan keessa jirudha dhaabadhe achi daa'ima tokko sirkatti ilaalan laalanii kunoo daa'ima tokkoon qaban jedhee figinaa jedhan ajjiniin asike atiif daa'imni kun utuu isin lafa kanarraa lubbuudhaan dabartanii waaqayyo na agarsiisa waaqayyo iddoo keessa gidduu galeera jedha. Ameen 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 ameen. Daa'imaanis kadhatanii akkas ameen hin jedha akka koo diriirsee yeroon sagantaa dhugaatii ofitti baasanii boorsaa keessa akkanattiin kaa'adha. Yeroo naaf kadhachuu fedhan guwaantii naannoon ol kee naman sodaadha. Yeroon taa'u garuu ittiin godhadhan ture. Guwaantii ofitti baaseen gaafa isaan keedhan as keessa godhadheen jira. Harka koo kana gaafa diriirsu kaayee harka kiyya harka koo godhadhan. Nan sodaadhe maaliif namni harka koo waan sodaatu irra kaa'uun sodaadhe. Ani harka koo yoo inni qabee miicee yoo isheen qabdee miicitee malee nama biraa harka koo hin tuqsiisu. Maaliif nan sodaadhe ba'aan ofii baadhe namni baachuun barbaaduun jedhama. Kaayirra naan jedhan irra kaa'u nan sodaadhe. Kaayee harka koo irra gadiidhaan harka kan harka isaan irra kaa'e. Maal si ta'e harki kun naan jedhan. Harki kun hin beeku manni yaala haala harkiidha naan jedhe. Waldoota deemu irratti immoo harki kee kun irratti daggamameeti qorichaan si tuqanii naan jedhaninna. Harki kee kun cituudhaaf ji'a sadiitu si hafe garuu harki kun hin citu jedhamee natti dubbatamee ture hin jiru. Harki kee hin citatu hin taane naan jedhani baasteeni. Harki kun utuuti laatu hin nyaatama naan jedhan. Nyaatamee dhuma hamma hundee kanaatti naan jedhan. Harki kun sirraa nyaatamee dhume ergaa sanaati ati kan itti lafarraa dabartu naan jedhan. Ennaan ani silayyuu harki kun dhumee ture. Harki kun akka iddoo kana yoo silaatan bakka harka namaa hin fakkaatu ture. Anartii bishaanii yoo argitan uffata yeroo bitachuu deemtan warri dhiiraa hin beektu ashaangulliitti wayyaatti diramee dhaabatu nafti koo martinuu isaanuma ture. Harki kun an addaata kan hin jira. Waraabamees hin jira namoonni arguudhaaf guriftaan illee ilaaluu danda'u. Kana baadheet hin jira naa kadhatan. Yeroo isaan kadhatanitti harki kun isa ati namni naa ilaalu hin hattammaatu. Garuu guyyaa sanaa kaasee harki kun osisuun sanarra hin dhaabu. Sa'aatii sanaa kaasee yeroo kadhatamee deebi'u nanoo kan ture dur. Yeroo waldoota deemu naa kadhatamu baay'ee noo kan ture. Garagaantii mana lafaa fudhan ittiin ooqaan. Garuu guyyaa sana taa'ima waaqeffadhe ati kun socho'u waaqeffannadhaan booda sagantaa booda yeroo dhuma waaqeffatu harka kan ol qabeen akka ittiin cabaccabe akkasitti harki kun haa cabaccabe hin jedhu. Oo galateeffadhaa illee guddaa illee guddaa baay'ee waan namatti tolu harka gooftaa afurii ol hojjechuu illee socho'uu illee daqiiqaa gidduutti gaafa kadhatamee kaasee fayyisuu waan kadhateef socho'uu jalqabe lafa harkaa miila gadee qabaadhaan illee guddaa gooftaadhaan fidaa. Deegaa kudhan kan finne gidduutti nagaa taate. Turtii daqiiqaa kudhanii kan hin dhufee taa'e bakka baay'eetti daqiiqaa kudhan. Ani sa'aatii sanaan booda naaf kadhatanii bakka nan fayyan. Harki waggaa afurii waliin hojjenne sa'aatii maganaa kaasee qixeessi gaafatu. Bakka ani harka kana duwwaatu hin taane ani nama kanaan taa'uu hin dandeenyedha. Yeroon taa'u kunoo kana gidduudhaan hin taa'u lukni kun irris madaadha. Iddoon kun irri hin rifatu madaadha. Na cobaatu. Bakka ani taa'uu hin danda'u. Bakka ofirraallee galagaluu hin danda'u. Hiddi morma koo kun an hojjetu. Mataan kun madaadha. Akkana gaggalagaluu hin danda'u. Madaadha mataan kun bakka. Achiin jilbeenfadheen ture. Paasterii fuula dura iddoo sana jilbeenfadhe. Harka koo naaf kadhate. Gaafa nga jilbeenfadhu mataa koo keessa laala paasterii nyaara isaa kanatti walitti guure. Zayitii naa fidaa jedhe ijoolleedhaan. Zayitatti fidanii mataa kanatti naa naqe. Guyyaa sanaa jalqabe mataan kun hin harcaatu. Namni na bira darbu maala ofirraa xara gidaa kussira jiraatii naan jedhu yoo nan uffata isaa shaarbiin ofirraa buuse shaarbiin koo daaraa uffatee. Shaarbii amma yoon uffadhe daqiiqaa muraasa booda kabiraanatti uwwisanii kabiraasa sana irraa urgufu'ee hin harcaa. Bakki ciisicha koo daaraadha.
bakki inni iddoo hin jiru manni koo keessa yoo dhufte laastii qal'atti gogaa madhanna koo argina. Rifeensi kee kun erga si qaxee booddee biqilee amma sii guutee ilaalaa mataa kee kan inni bareedamu galateeffadhaa waaqayyo. Ergasii kaafanii jireenya keessan manni keessan nagaa. Harki kee akka barbaade mee akkas godhee namoota agarsiisu. Ittiin hojjechuu dandeessaa ittiin qabu dandeessaa. Amma ittiin hojjetadha hojii namni kooti hojii mataa koo hojii dhuunfaa irratti qaxaramee hojjetachaa jira amma. Oo galateeffadhaa waaqayyo galateeffadhaa saduraa fuudhee jira kaafuu. Waaqayyo bara keessan eebbisu utuu dubbatan nagaadhaan qabattee nagaadhaan deddeebi'aa eebbifamaa.